Jijjiirraa maallaqaa kan guyyaa har'aa ittiin oole jechuudha. Sharafni guyyaa har'aa meeqaan akka jiru waliin ilaallaa. Guyyaa gaddaa guyyaa kaleessaatu isiniin ejjetiinan oole jechuudha. Soorii isiniin jedha. Guyyaa har'aa egaa sharafa yeroon ilaaletti guyyaa gaddaa ol ka'ee baay'ee nama gammachiisa ture. Guyyaa har'aa immoo yaa'u xiqqishu gadi qannasee argameetiin jira jechuudha. Akkuma yeroo baay'ee isinitti himu immoo sharafni bakka tokko hin dhaabbatu. Guyyaarraa gara guyyaatti sharafni ni jijjiirama. Hanga maallaqa keessan ergachuuf yeroo kaatan hanga gabaan har'a meeqaan oole hanga jettanitti daldalaatiin indee kaleessa akkas ture eengaddaa'u akkas ture jettanii hin gaafatiin isiniin jedheetiin jira. Gaafa maallaqni ol ka'e maallaqa keessan ergattu gaafa immoo maallaqni gadi bu'e immoo maallaqa keessan harkatti qabattu jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya. Egaa waa'ee sharafa irratti isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Asumaan immoo namni chaanaala koo kanaaf immoo haaraa taatan sabskiraayib gochuu hin dagatiina. Laayikii godhaa akkasuma hiriyoota keessaniif immoo sheer godhaa isiniin jedha. Egaa gara sharafa keenyaatti yoo dabarru jechuudha. Guyyaa har'aa Swiss firaankiirraan isinii ka'a jechuudha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa jechuudha 236.83 oolee jira jechuudha. Karaa baankiitiin immoo Swiss frankiin tokko 192.49 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.77 oolee jira jechuudha. Akkasuma Jibuutii firaankiidha. Jibuutii firaankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 0.86 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Dabuub Afrikaa raandiidha. Dabuub Afrikaa raandiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0. Dabuub Afrikaa raandiin tokko 9.39 oolee jira. Inni akkasuma Keeniyaa shilingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.19 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Israa'el shiqilidha. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 64.14 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota kiyyaa viidiyoo koo laayik godha. Yeroo baay'ee viidiyoo koo laayikiin gootan maal akka ta'e hin beeku. Laayikuun keessan baay'ee natti hir'atee jira dhugaa dubbachuuf taanaan. Hir'istanii jirtu min shigiraallee. እና inni aanu immoo chaayinaa heewaanidha. Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 27.31 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo chaayinaa heewaan tokko 22.24 oolee jira jechuudha. Akkasuma turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.5 oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 249.66 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko 203.57 oolee jira. Inni itti aanu yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 215.60 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 180.84 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Ameerikaa doolaaridha. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 185.29 oolee jira. Ala yeroon ani isiniin qannasaa hin dabala isiniin jedhu bakka tokko dhaabbataa miti isiniin jedhe. Fakkeenyaaf guyyaa gaddaa doolaarri tokko 185 irra gadee ture jechuudha. Har'a garuu gadi deebi'ee 185tti gadi deebi'ee argameetiin jira jechuudha. Kanaaf kanan yeroo baay'ee hamma gaafattanitti daldalaan gaafatina kanani isiniin jedhu jechuudha. Darbee akkasuma Joordaanii fi Beeruut warri jirtan immoo akka amma Ameerikaan ittiin oole 185.29 jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Ameerikaan doolaarri tokko jechuudha 154.17 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 134.
17 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 109.77 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaariidha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 132.69 oolee jira jechuudha. Karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 107.72 oolee jira. Inni itti aanu Swiidin kirooniidha. Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 19.91 oolee jira jechuudha. Karaa baankiitiin immoo Swiidin kiroon tokko 16.13 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshiyaan paawundiidha. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.52 oolee jira. Indiyaan ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.94 oolee jira. Akkasuma Oomaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 481.71 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar riyaaliidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.76 oolee jira. Mootii birrii sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu Kuweet diinaarri tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaatiin 598.76 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Kuweet diinaarri tokko 493.27 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.45 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Dubaay diraamni tokko 41.98 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa riyaalidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 49.51 oolee jira. Hordoftootaaf jaallatamtoota kiyya akkuma beekamu yeroo baay'ee maaf irra deddeebitee dubbata kan jettan namoota haaraan chaanala kootti waan dhufaniif jechuudha. Warri haaraa dhuftanis warri immoo isinii galees jechuudha. Warri Saudii jirtan irra caalaatti akkaataa maallaqa keessan baay'ina maallaqa keessaniin ergattu waan ta'eef namni maallaqni isaa baay'ee ta'e 23 adii ta'ee jira jechuudha. Namni immoo maallaqni isaa xiqqoo taate immoo jechuudha. Guyyaa har'aa 24 jira jechuudha. Tokkotu 24 otoo hin taane maallaqa qabdan sana 21,000 baay'istanii deebistanii 24 firtu jechuudha. Akkasuma mashwaara yookiin immoo taaskii kan jedhamu immoo yeroo baay'ee kanan irra deddeebi'ee isinitti himu namni kamiyyuu maallaqa baay'ee isaa ergatu, maallaqa xiqqoo isaa ergatu, akkasumas immoo mana dhufee yoo si harkaa fuudhe yookiin immoo yoo sarraafa namicha sanaa manumatti irratti ergitees 50 wal qixa kaffaltaa jechuudha. Darbee Saudi Arabiyaan har'a karaa baankiitiin immoo 41.8 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 261.38 oolee jira. Akkasuma Bahrein diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 492.43 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 64.14 oolee jira. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Viidiyoon koo isinitti tole laayikii godhaa. Namni isinitti hin tole immoo hin toliin immoo dhiisaa isiniin jedha. Yaadaa fi qeeqa yoo qabaattan akkasuma immoo gaaffii yoo qabaattan immoo koomentii jala kaa'uun ni dandeessu jechuudha. Gara biraan viidiyoo biraatii walitti deebina. Nagaannaa tura baay'ee isin jaaladha. Baay'ee isin kabaja jechuudha. Jajjabina keessan hedduu natti tola jechuudha. Namoonni hedduun akka keessaan illee jabaadhu itti nuufuu fi har'a maaf hin ejjenne maaf nu biraa hafte kan jettan baay'een keessan jirtu jechuudha. Yeroo kanaan immoo hamilee guddaa baay'ee na gammachiisu natti dhagahama. Ulfaadhaa isiniin jedha. Turtii gaarii.